meeqa nasharasharaatoo jira suuraa kiyya qullaa kiyya madada viidiyoo kiyya sanna waraabe yoo ati gabbaate too dubbatte viidiyoo kana ani gadi silakkisee nama sitti kofalchiisa naan jedhe. Ana bichaa miti immoo ijoollee hedduutu jira immoo guruubidhaan wal ijaaree tasababa kiyyaan baye tasababa kiyyaan ol bayeetu amma sababa kiyyaan baanii dubbatan malee tan awwaalamee too keessa jiru hedduutu yoo jira. Amma haadha taatee dubbiin tun wanni qabdu wanta akka jira talafa jala dalagaa jirru biyya feetee taa'ee hara feetee jiraadhu namni yoo maallaqa sirraa nyaate maallaqa akkaataa itti deebisiifnuu fi namticha sanillee akkaataa itti gartee to'atamuutu jira. Tuni asirratti dubbatamuu hin taatu. Muniir suuraa sana ergime keessaan namaan beeku suuraa. Viidiyoo siif haa ergu Muniiriis. Suuraa na ergu. Faaloo na haa deebistu. Muniirii ana isii taaneeti akkasitti wal dubbisnee obboleettii tiyya asirratti waan kana laal ruumii adda addaa seenteeti isin himatin. Ani kuweet jennaani naadha faaxeen kuweet ni beeti jeetiin kuweet bira fidee. Waan beeku si gaafadhaa barra amma fakkeenyaaf waan isin amma jette kuni ni jira akkamitti yoo jette yeroo aramni birrii akka maktaba seeraatitti dalagan waraqata wannoodhaa maktaba forji wannoorraa dhayataniitiin akka waan maktaba seeraatitti madaamiin akkasitti itti amanteetiin akka waan maktaba seeraatitti dalagatti. Madaamiin ammoo maktabuma seeraa seetee birrii biirootii fi erganni biiroo jedhee beekilka birrii biirootii fi birrii ishiidha wali qabdee itti kenniti ji'a fuutee itti kenniti. Silaa uduu isin nama sammuu qabu taate osoo ji'a takka hin hojjetin birrii tiyya fidii jechuun ni qabdi ture. Ani ajibaa tiyya nama waggaa saddeet biiroo irraan hojjetaa ture ajibaa keetiin keessatti. Waggaa 8 biiroo irraan hojjetaa ture. Miyuuti qabadha namni ula seentan. Waggaa 8 siin jedha. Birrii tiyya akkuma isii kana taaksii kennaa turte madaamiin. Gaafa ji'a lammataa Rahimaa sanyii Jawaar Rahimaa sanyii Suwaarmiin beeka jirti michi jaamicaa hojii galchi. Tara naasa'uu qaba. Laki Rahimaa galchi jechuufi dhufte. Ani barsiin jedhee barama shamarran keenya fakkeenyaaf muudannoo akkasii qabanis jiraachuun malanii jechuudha dubbadha dhageeffadhu. Gaafa inni ji'a lammataa deebee madaamii irraa birrii fuudhu yookaan ammoo jechuudha birrii tiyya biyya naa ergin jedhaani. Maatii qabaa miti rakkoo qabaa bar rakkinatu biyya mana kusiina arabana dalasiisaa jira. Birrii tiyya san biyya naa ergi akkaawuntii irratti jedhaan inni fuudhee gaafa guyyaa lammataa yookaan gaafa guyyaa sadaffaadha. Malee birrii tiyya jechuudha akka waan kafiila kiyya ta'ee akka faan waan wannoo ta'ee fuudheetiin dhiira irratti guuree ka'ee irratti guuree iska waraqata hin qabne ka osoo poolisiin isa qabdee biyyatti isa darbite birriin tiyya achiin baddu hattuu akka kiyyaa jechuudha isiin seeran qabdu inni seeran qabu. Fuudhaniiti waraqata birrii irratti galfatan. Hattuu akka silaa birrii lammaffaa gaafachuu qabdu ture jechuudha. Gaafachuu qabdu ture biyyattiin tun. Hin beekne faate. Birrii ji'a meeqaa irraa qabdu ani hin beeku jechuudha. Mucaa suuraa mucaa osoo asirratti hin baasin gara keessaatiin naa ergin nama beeku yoo ta'e nan xumuraayyuu anuyyuu nama hin beekne yoo ta'e haadha faatee kana laali lafa lafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miyuut godhadhu namni dubbatan bilis tartiibaan haasofina. Miyuut godhaa bilis. Bilis miyuut godhaa magaalaa. Reebaan haa dubbattu ajaa'iba yeroo takka isii keessa beekaa. Haa dubbattu ani waamuu takkaan jechuu fedha. Mana seentee hin haasawin hula hin seenin. Dubbite nama tokko irratti hayyaddu achuma irratti taragaagge lafa dubbannee lafa haasoyne dubbite furmaata itti finnaa jechuudha. Ajaa'iba dubbiin akkasii miti meeqoo takkitti. Hayyee haasawa. Ani keessaa Assalamu alaikum. Dubbii tana mucayyoo ramadaana keessa naannoo ramadaana moo akkasii durallee himattee jirti. Waan ofii amalitti illee himattee jirti mucayyoon. Mucaa aslaan kuweetiin keessattuu argee hin beeku guyyaa suuraa isii kana jettu. Kuweet ija maabullaa bakka kanaa jira jette malee asla diimaa gurraacha argeen beeku. Gaafa kana mana sadii afuritti himatte amalittis himatte amalis irra haasaa turte guyyaa san akka wayititti himataa turte arra deebitee viidiyoo iyyuu haasaa jirti. Dubbii kana qaata miidiyaa irra bahe waan adda isin bira dhufe malee qaata bahee haasamaa ture. Kanaaf amali maalirra akka geette san akka geette isiillee gaafadha. Isiin mucayyoon gaafa dura himattu akkanatti miti akka amalitti himatte. Akka amma himataa jirtu kanaa miti. Kanaaf isii gaafadha. Mucaa asla haadha faatee osoo sitti illee erganii namatti beektu miti. Bakka yaa'iin oolu mucaa.
namuma jara wali qabee hannaan jara waliin jiraatu malee. Munira tundaa'u hannaan jiraatu bakka yoo itti irratti hojjetame xiqqoodha. Sa'aatii 24 keessatti qabama. Rakkoon hin jiru yoo imbaasiin irraa shaffante malee. Warri waraqaa hin qabne gaafa shoortaan qabde malee qabamuu hin danda'u. Munira kureeta akka wannaan yoo shoortaan qabdeeti gale malee. Aga gaafa hireen isaa as keessa jirtu. yoo waan namni yoo waraqaa qabaate bicha kureetiin keessa daqiiqaa meeqa keessa baatanii galan. bar mucaan kuni waan Poolisii yoo hordofte zaata keessa maal akka barbaaddu barame simmartuun gaafanne maal feetii maal barbaaddi? gaafadhaame waan isin barbaadde. Maal barbaadda seenaa? Mee ati dubbadhu waan feetuu fi maal akka irratti gargaaruu nu qabnu kanuma Ani wanni isin na gargaartanii footoo kiyya tasilkii kiyyaa walii gadi saracha'ee qullaa kiyya walii gadi bittinneechu kana bicha akkanaa kaasu bichaan barbaada. poosti si godheeraa? Walii gadi na saracha'ee iimoo gubbaa irratti karaa silkii kiyyaatiin ana fakkaatee namni inni irratti hin ergine hin jiru. Waasaappiirra na godha. Wanni inni nan goone hin jiru. Footoo qullaan kamaaliiti kan akkamitti itti ergite footoo qullaas. Manatti na waraabe, mana isaatitti na waraabbate. Qaama irraa sirraa mulqee moo? Qaama kenarraa mulqee viidiyoo na waraabee, na dabaddabee, na daffaree, ofii isaatii ofirraa mulee ana bicha forfaayilii irra faana godhata. Bara reefuu amma jettee bar gizee seentu kana na godhee viidiyoo kiyya qabaa bakka san hin dhageenyen seha na gudee In qaba viidiyoo kiyyallee in qaba ofii isaatii irraa ommureeti ana bicha koppii na godheeto irra naqata. akkas jette. Haadha faate kana taanaan mucaa qabeettu keessaan gaafadhu yoo hin beekne immoo asirra footoo isaa mul'isneet akka irraa dhaabbatu mastanqaqaatti kennudha. Maallaqa warraa qabda obbali. In qaba maallaqallee. Ajaa'ibaa ta'e mallaqa amma waan deebisuuf illee Maallaqa ji'a meeqa irraa qabi? dalagattee argatti. Akkaataatti deebisuu Diinaara koyetii diinaara 1,000 narraa fudhate. Garuu ani birri illee hojjetadhee argadha. Ani birriin barbaadu warra kiyyarratti na salphisee biddeen kiyyarratti bishaan na naqaatoo jiru akka suuraa kiyya waasaappiirraa fi iimurraa naa kaasu. Tawwan ijoollee irratti ergu warra kiyyarratti ergu bicha akka naa kaasuun barbaada. yoo dhagayaa jiraattan an jaarsa qabaa itti biyya. Abbaa jaarsallee nan qaba haadha Illee daa'imaatillee. ergatee wanta na godhu jira isiniin jette waan isiin haasoftu jirtu akka gaariitti nan jala deeme caqasutti jira qalbii takka. Namni beelladaan kun maal jedha kana taa'ee kolfee maali? Kanaan durallee imalii amma ishiin jettu kanattillee himadhee jira. Imalillee uummata akka furmaata naan laalle garuu gadi naa lakkiste malee uummata akka furmaata naan laalle. Ati bakka cufan seenin mana haadha baatee kottu ishaallah lafarratti waa hunda kuma takka yoo irraa qabaatte maalleen sanuu fidaa mataa keetii haa bahu haqa keessa. Imalii birallee akkamitti dhaqiseet silkii inni narraa fudhatee silkii hin qabu silkii namaatiin hin dhaqe silkii kanaafi siimii kana dhiyoota nan baafadhe. Mee suuraa isaan Muniir illee suuraa isaa keessaa na erginaan didaa jira. Ani hin beekne. Bas gaayoo nuun ergine suuraa yoo ergine viidiyoo waan ergine. Laa mucayyoon fooda gootee si haa ergitu mucattiin ergi jedhu. Mucattiin bara Muniiritti suuraa ergitee mucaan malee miidiyaa irra hin jira bara. Muniir naffi deemaan taatan gaa'is Muniir. Haadha faatee bara. Haadha faatee suuraa isaa miidiyaa irra hin jira bara maxxanfamee jira. Tuktukee isii kana garaa jala hin jira dura. Kakaafte hin beeku malee. Kun asiin erguun hin danda'a garseenis ergu. Muniir bisan jira. Tuktukiin erga. Bisan jira kiyyaan suuraa isaa. Okay, messenjerinis erga okay. Ani maaliif barbaade nama hin beeku yoo ta'e osoo asirratti ol isan baasaniin duratti suuraa isaa kana laalee keessaan gaafachuu nama hin beekne yoo taate asirratti Okay, messenjeran haayinaan jee isiin deebisa. Fi masirii malee namni biraa isan beekuu jedhu. Oromoon takkittiin hin beeku bakka Oromoon oolu mucaan bare. Yookaan footoo isaa rakkoon qabu egaa jirima ta'e maali? Gaafuma footoo isaa nu erganu Suudaanii fakkaata namichi. Okay, dhaabbuu bakka haayinaa jettee jirti. Keessaaniin ergaa fi dhaabbuu keessaafin ergaan san booda ati faateetu bal'istee gooti rakkoon qabu. Keessaaniin ergaa. yaa shamarran Wallahi nama jajjabaa meeqa haa qabnuutuutu wahuma akkanaa tana deddeebitee dhaga'uu hin danda'u durri mataa kiyyaa sammuu tiyyatuun na jeeqame jee miidiyaa kana tiktookii cufee bee.
wallaahi namni hundi akkanatti rakkatee jira sammuun nama rakkataa jirti bakki tun fayyaatiyyaa fi maali nama dura bar fayyaa qabuun nama gargaaraami nama meeqaa tiktookii guyyaa lamaa fi sadii dura cufee bahe akkasi jechuun waan dhugaatiin nu gakkoota waan hanjamaa tan isinuma goolii. Maaliif beektaa ajiiba amma dubbii kana tokkoffaa gurbichi kun nama waraqata hin qabne lammaffaa namni isa beeku hin jiru. Busaayaa baadiyaa beelladaa jechuudha beelladaa baadiyaa baatee magaalatti ol baatee mana dantaa ofii kireeffateetiin dubartii walitti qabee taa'u. Gaafa dubartii tumee birrii irraa nyaatee rifeensa irraa buqqiseetiin ofirraa ari'ee bakka jijjiirate akkamiin barbaadda kuweetiin keessatti ammoo jechuudha hanga jechuudha poolisiin qabdutti jechuudha gaafa poolisii harka bu'ee poolisiin qabdeetiin jette waraqatatti barreessamee hanga gaafa biyya darbanitti namni tokko nama arguu hin danda'u kuweetiin keessatti jechuudha meebii hiriyyoonni isaa yoo jiraatan allahu alam jechuudha argitee shamarran keenya ammoo gaafa seenan bakka footoo sitti ergeetiin jira gurbaa bartee faate mucaa bartee bakka haayegam beeyne namni beeku asirratti haa baasika. Ajiibati yana ajaa'ibaa shamarran keenya baraa waggaatti asirraa nama hin beekne bira hin Wallahi addaan miti bar guyyama dura mucayyoo himatte haadha faate guyyama dura mucayyoo himatte hatta ijoolleen barbaadanii mucaan nama nu beeknu miti nama bakka yaa'ii Oromoo takkan dhaqu bakka takkan dhaqu argaa isaa guyyaa san argine nu gaafa isiin kana jettee nu mudhifte guyyaa san argine mucaan bakka takkan dhaqu isaan beeknu nu. Amma kuyeetiin keessa beekuun dhabuun dandeessa. Nama ijoollee kuyeeti baay'een beekee namni dalagaan isaa hattuu maal nama keessaa godha sila. Akka namni isa beekuuf nama keessa deddeema. Dhukkatu qaba malee. Faata ina guddisime footoo isaa. Yoo haa dhufu. Namni beeku yoo jiraate walaa seenu. Suuraas kaayee namni beeku yoo jiraate haasi gaafatan. Maybe namni beeku waamee fiduu danda'a. Isa guddisi. Ballisi meena ballisi. Suuraaf duuba kaayee kaa duraan kenne bas. An kana ka birrii dubartiitiin busaayaa dukkana keessa galeetiin birrii beeraatiin sarba baasee maaliif beekaa? Sarbaan isaa tuun argitu waan cululuqee wanna jedhe fakkaata laala cululuqee maashaallah laalmeen argitanii. Inshaallah rabbiin irraa baasuuta. Namni mucaa kana beektanii sheer godhaafi sheer godhaati fida. Inshaallah rabbi irraa baasuuta. Namni beektan yoo jiraatan sheer godhaan garuu hin Beeka dhugaa jedhaara namni. Ka beektan koota seenaa. Jibriil itti dhiisaa hin dubbatina jedhisa maqaa isaa hin dubbatina maqaa isaa namni hin dubbatina namni hin beeka yeroo la seenee maqaa isaa dhugaa isii waan beektuuf hin dubbata rakkoo hin qabu. Saa mucaa naa Jibriil ol harkisi. Jibriil ol harkisi. Mee nama beeku naa ol naqaati lakkoofsa wanta naa godhe mee saniin qabaamisaati wanta kee kana. Qosina bareedu jedhamu rabbi jedhaati. Mudeetara ni qaba. Okay mudeetara naa kannime. Qoosu jiranii qooyi meema bareedduu jalan qoo amma hin beeka itti maaliif beeka namni qoosaa jira muniir qooyat akkasuma kaa'i suuraa isaa hatticha kana namni beekta yoo jira. Ana sin gargaaraati yanqaan mudeetara naa kannika anas nama si harkisaati boodana irraa fudhattaati. Yaa muniir kiyyaan qoosanii rakkoon qabu gadi buusna kun naa kanni rakkoon qabu haa qoosanii. Oromoon gaafa waa irra gee malee hin buuchu ibiddi abbuma irra bu'ee gubaa. Naa kan yeroo takka naan naqaati naa buusa yoo wanta hin qasu arraaf. Isiinuu nama isa beekurra sheer godhi jedhaani. Seenaa nama isa beekurra sheer godhi. Eessa nama jaataaniitiin kana busaayaaf meesenjera irraan janajjan meesenjera irraan janajjanii of bira nufi ta'edhani bar meesenjera irraan janajjananii bira dhaqe. Laa namni duuni beekaa intalti tunis ni beeti laal eessa intala boqojii jettu tunis ni beeti nama ijoolleen ganda isaanii ni jirtiiti. Naa harkisaatii natti himaa kan inni. Jarumatu wal harkisee nama jaha torba taatee isii irraan masakame. Uummanni hin beekne isiniin jedhu kun hin beeku dhugaa isinitti maali olma seenee wanna jechuun malee hin beeku. Mucaa bar isiin uyyuu kun hindii fi baangaalii malee namni isa beeku hin jiru Oromoon bira dhuftuu jedhaarti. Okay boontuu shawaa tana ni beekta. Hin beeku. Nama hoolaalan nama sirnyaa fakkaatu kun akkamiin viidiyoo namaatiin taphata. Okay obboleetti qoy dhaabbu obboleettii tiyya
gurbaa kana ni beektaa qoy dhabu footoo isaa kabiraatis siyaasiisa dhaabadhu. Koshi deebi'a jaratu na yaame dhiifama. Kunis isaa mi takkumaa Muutii qabadhu ta'e. seeneti. Isuma eeyyee isuma. Okay. Okay, Kaduratti gurbaa sanii kana ni irra beeksisa beektaa. Muniir kanarraa kaduratti sanii irra beekan kuniin gurraacha ta'e fotoo. Okay. Jamaal Naasir illee ni beeka garuu ni muu jedha. Jaalattee himtaa kottu. Inni nagaa haa godhu malee tajaajila kana kennu ajaa'iba. Bar nuti ilaalle Haadha haadha faatee faatee kana namni booddee. keenya nu hubanne. Haadha faatee. Yoo takka nyaadhamtee illee yoo Haadha takka faatee rakkoon shamarran namni akka ganaa tabiraa booddee miidiyaan baasee gana ka boo'ichaa taa'aa eegi. Maammadoon koyeeti takkitti nu afaan jirtuun galaarti faateen gana bootti. Wallaa miidiyaan gana ka boo'ichaa ta'a. Yoon boottee gana. Yaa muneetti yabarru waan deemaa jiru osoo argite. Qaanuun isa wareeffatee galaarti ijoolleen. Boo'ichi Wallaahi gana. osoo laalte osoo argite. Wallaahi rabbi kakadde. Yaa muneetti wallaahi billahi si ajaa'iban sinjala. Si ajaa'iban ni ajaa'ibsifatta. Shamarran ta'e gaafa ati walaawalatanii. koy nama beeku harkeetiin jiraati maaliif qasuunatti hin kennine hanqarsifin nama lama Mootitara si kenne bar yaa munir gabbu ol deebi si kenne mootitara gabbu ol deebi. Mootitara kun guutuu qabda gabbu ol deebi. Okay. Gabbu iti bifa haaraan ol deebi mootitara guutuu si kennee jiraan. Laakoon takka barreeffadhaa makooti.